Nagaanii faraarri waaqayyoo siif haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya kee haa eebbisu. Barri kee jireenyi kee maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Ergaa sagalee waaqayyoodhaa qabadhee gara kee dhufe kana ameen jettee yoo fudhatte jireenya kee irratti humna guddaadhaan waa hojjechuu hin jalqaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen waaqayyoo yommuu gara namaa dhufu akkasumaan hin dhufu. Sagaleen waaqayyoo yommuu dhufu waan hojjetu qaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen kun gara kee akkuma dhufeen asis akkuma dhageesseen namoota isa kan biraadhaaf, goddanyoota keedhaaf, obboloota keedhaaf, firoottan kee maraaf sagalicha sheer godhi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalichi si dhaqqabu kun sagalee misirraachoodha. Sagalichi si dhaqqabu kun sagalee gammachuuti. Sagalichi si dhaqqabu kun sagalee nagaati. Sagalichi si dhaqqabu kun sagalee jireenyaati. Sagalichi si dhaqqabu kun sagalee ulfinaati. Sagalichi si dhaqqabu